Iyyaa harka fuunee hordoftoonni gurree tuub jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galata rabbii baga nagaa taatan jecha maatii kan taatan galatoomaa warroonni maatiin taane immoo maatii godha viidiyoo gaafa laaltan please oromoo like godha bakka harki keessan isin kubaa like godha subscribe godha jechuudha. Egaa har'a sumeen yaani qoonjoo yaani wud dhugaa rabbii har'a gammaddee dhufte jechuudha. Fata jechaatti dhufte jechuudha. Innis immoo maayini ayyuun gaafatamamtu gammaddee ilishite jechuudha. So hundumti keenyu akkas gammannee jirra. Mikniyaatuun nama reebamutti gammanneetu hin taane jira miti ayyuun likkin mallee bakka baalagee taatee jirti. Afaan baalagee dubbatti des naman jettu. Innaa intala abboommii hin qabne taatee jirti. Nama safuu dhabee taatee jirti. Kanaafidha jechuudha. Nah, Sumayyaan irraa abbaan manaa isheerra goree ayyuu qixqixxi gochuusaatti bakka aannan dhugdee jirti siniidii jedha. Keessi ishee gammadee jira. Annaa dhugaa rabbii kana dubbachuuf garuu immoo Sumayyaanii iddoo kanatti ammasii sayidoonni Gondara keessaa bahee akka ufuuf malee sayidoo wajjin wal arguu akka marwaanne dubbattee jirti jechuudha. Egaa maaliif akka kana goote isheetu beeka. Nuti hin beeknu bakkee deenyee faraduun nuti ulfaata. Sababa Sumayyaanii sayidoo wajjin wal arguu dhaabaa jirtuu fi isheetu beeka. Marcaa isheedha jechuudha. Dubartiidha bakka irratti fuudhee sanaaf aartee jirti. Hamma taragaaggaatutti hordoftoonni ishee homaayyuu hin arrabsiina. Taragaaggaatu bakka gaafa taragaaggaatu isheen iyyuu ijoolleen gaafa ishee rakkisanii wal agarsiisti jechuudha. Sayidoo wajjiniin ijoollee isaa yoo isa faana jiraachuu baattellee jechuudha. So garuu Sumayyaan jabduudha. Dhugaa rabbii dubartii jabduudha. Jabduudha bakka diraamaa isheen dalagdu garuu dasna jee taa'ee ilaaleen dhugaa rabbii goota bakka dubartii kutattuudha jechuudha. Ati Oromoo taatee maaliif ishee jaallatta warra jettan immoo ani Oromoos miti Amaaras miti minis bakka minim nany bakka kana jechuun barbaada. Dhugaa rabbii Sumayyaan bareedduu qoonjiyyee naat jaartii miti. Ayyuuni viidiyoo ishee keessatti jaartii jechaa turte. Sumayyaan bareedduu bakka des nama jetti. Dhugaa rabbii baay'ee des na jette. Maal akka ta'e hin beeku leesh gin dhugaa rabbii እና bareedduudha jaartiis miti jechuudha. Kana fakkaata isheen Sumayyaa wajjin sayidoo wajjin wal arguu fi Sumayyaanii hawwii hin qabdu bakka arguun barbaaddu. Murtoon ishee kanadha jechuudha. Gaafa rabbi jee garuu wal argu. Dhugaa rabbii har'aaf yoo isteeyyuu gaafa rabbi jee immoo wal argu. So isin du'aa hima godhaa fi rabbi akka wal isaan agarsiisu jechuudha. Kana fakkaatti viidiyoon koo har'aa. Egaa laayikii godhaa. Viidiyoo gaafa laaltan laayikii godhaa Oromoo. Laayik godhaa. Sumee keenya. Yeroo tokko wallaahi jettee sakakattu isi. Yeroo darbe wallaahi waliin agarsiisa jettee turte. Akkasittiin kakattee immoo hafuun gaarii miti. Yoo dandeesse abbaa manaa kee jiniin ijoollee isaa wal agarsiisi. Sayidoo fi ijoollee wal agarsiisi yoo dandeesse jechuudha. Kanuma si kadhanna.